baasi fincin qabina eeganan viidiyoon isaa isimirratti idulan namni yeroo jalqabaatiif jaartii isaa dibrummaa irraa fudhatu dadhabee bira ciisee bira kufee jennaan ajendaan xiyya isaa taatee isarratti garagaltee jennaani ajendaa nama baasi fincin qabini yookaan eebii nama baasi fincin qabin jedha. Lubbee qabar dhugaadhaa riccitiif beebar. Ana qoba qabaa miti intala santu naaf himee bar. Wallahi bilbila inni intala dibrummaa irraa fudhatu dadhabee san harkaan qaba wallahi. Dawwalee san gaggaafadhe wallahi. Ilaalama. Wallahi. Mee dhiifa maa wajjin Ustaaz Muhammad Habibi wallahi hedduu wal jaalanillee suuraa isaa tana kaasituma akkanumatti waa'ee isaa yoo asitti illee haasimiin as hin jee. Wanti kanatu hin gaarii miti. Haasimiin as hin jee dhiisi. Maaliif namni tokko yoo inni fi hamtuu irraa waliin qabne Habibii kiyya wanni wal jaalannuuf hin jirtu si galee. Haasimiin Lala jarasuma taammoon wajjala afaan bantuutu tatanaateettu isa jala dhaqee hedduuga baanta jaaniif tokko inni narrabs. La haajaanin hin sirna dantaan qabaatiin kaati. Duraanuu waa'ee namaaf irratti dhiiftee bakka kiyya barta rabbi qofa qabattees geesseeti. Si galtee otoo namaa isin deemtaa turtee sirraa si galchi ilmi namaa akkuma yoo godhatan san si galee bakka silaamuun nazaraa turtanitti illee maaliif ciibii namaatis yoo baasan teetuma rabbi deebi'ee nama barsiisee hanga inni dhufee anaa fi tokkoffaa irratti fincaan kiyya dhuguutti lammaffaa fincaan ijoollee harargee hanga inni dhuguutti. Laa jechuun fincaan kiyya dhuguutti fincaan kiyya ijoollee keetti dhufee asitti harargeetti fincaan kiyya dhugaa. Ati haasa kana dhisa haasa ijoolleen asee inni nurraa maal taate? Kaasi suuraa isaa kaasiti waa'ee isaa yoo raggatu barbaade rakka akkasumatti suuraa isaa kaasini noo suuraa ta'e kaayyate. Kaasi Habibi kayyaa waati. Maal hayyee kan inni harargee jee maqaa dheessii agarsiisu. Maaliif dhaggeeffadhu. Arabbi sodaadha. Waa'ee kiyyaatiif harargee maal walitti fide? Inni duraan hoggaa waa'ee nama dhaggeeffadhu hoggaa waa'ee nama tokko dubbatu waa'ee harargeen dhiisuti. Tasanii isaatti itti xiqqaata malee walitti xiqqaata. Wallahi baalagiidha kanaaf. Duraanis waa'ee gandummaa keessatti dhiisi. Laa tagandummaa abbaan fadhe ganda filolatu ni jiraame seechittu duraanuu warri waa'ee gandummaa hin deemu ni jiraame wayisi waa'ee gandummaa keessa jirta duraanuu ati dhiisete baala. Laa Habibi waa'ee nama akkasii waa'ee isin dhageen kaasee isin lamaa taasisa. Namni beekaa fuudhee bar sit haa dhaggeeffadhu namni beekaa xiqqeenya si dhiiba waan akkana fudhatin naas hin jee. Wallahi an takkaa biyya namaati hin tuyne obsila an takkaa biyya namaati hin tuyne taaka jedha. Takkaa ganda namaati illee hin tuyne. Takka mi'a anaa viidiyoo xiyya keessa ganda namaa tokko naas kenname. Laa waa'ee gandummaa takkaa asirratti illee nagarre waa'ee gandummaa asirratti nagarre dhaggeeffadhu Habibi. Maali waa'ee gandummaa yoo haasee yoo si itti dhiiseti. Laa abbaa haasee waa'ee waa'ee gandummaa si xiqqaata malee si miti laa waan si galuu qabu. Si galtee ati har'aan tana fakkeenyaaf yoo namni hamtullee si yaadati toltu yoo yaaddeef irra galata qabda rabbi irratti nama biratti illee gaafa ijoolleen harargee dhiisi suuraa isaa kaasi irra dhaabbadhu naan jedhin irra dhaabbadhu yookaan kaan immoo akkanatti qubeelee hanga inni natti dhufetti. Laala anis ijoollee harargee keessaa tokkuma akkana siin jechuu jiru kaasee Habibi. Laala suuraa kana kaasiti as bahee akkumatti waa'ee isaa irraa haasee yoo haasoo barbaadina siin jee. Wallahi ladii wani kanatu waan xiqqeenya nama fiduutu dhimalee. Ana amma ijoollee harargee yookiin jarasootan dhaga'u beekadhaan. Wallahi ijoollee. Feemasoota malee nama kan dhaga'u jechuudha yaanni kee. Jarasootii gara nama laafan ijoollee gara nama laafne harargee ta'oofsa qabdi tayyaan san. Tagartee saniin dhaga malee tanan dhaga'u. Bismillaahi. Maal jechuudha reekka kun gaariidha? Akka kun gaarii miti. Laa dhugaa dubbachuudhaaf amma na beekte jetti yaadalleedha. Wallahi billahi kan dandeenyees na beekte duraanis waan hunda keessattuu si galtee abbaa kiyya wanni kanaaf immoo waan sirraa sirriin ta'in illee gaafa waan hamtu sirriitti argan si jibbuun inaaf abbaa fedhee yoo taanate jechuudha. Ammatu wanni kun waan sirraa eegamullee miti waan sirraa tolaallee miti obboleessa kiyya qaali. Wallahi billahi suuraa waan barbaadde jira qaba. Arrabsu isarraa bohaati ustaaf jedhaman gadi gassin dararbin gaan dhiifama. La ganna darbi wallahi ganna darbi yeroo inni waa'ee yeroo assalamu alaikum
لا واي خيتر يا شيخ روبي سلاو انهم بيخو برسي قلتي سين بيخو من النبي خان بيخو Abdurrahman dapat Abdurrahman dapat di Cibo. Malah satu ini ke situ ya serah. ايغني ها Ini wanti no. Siapa Robi no? ما اي سرا بيك قفدا Rebun tanah. Gara-gara اه malah satu ini. سورة استاذ ما مقبل فولا قد بيصير راسات ري Ya ini sini surah. اه ابو Surah ini. درا لاي لاي Rakyat itu siapa? بدا بناتين هذا Eh. والله جمع Wallah. اه Lah برا تاي تبي كنا تاي راسي برا لا الاستاذ لا ما يفرق مقبل يا تمام بجد جيفم بجد lah itu tuh ini. انا ما وايك جرا mana بناتين نتنا تفره يرون mana بناتي وايك جرا سويت بر درسون تدون إسحابي درسون كنت أكما بر يرون mana جرا بناتين ناس يرو هتو سمان ناك إنك كما ولا هررجع هي أورتي تجاه بربنا تيجي جماعة هررجع كمان اللي برنوت واحد دفرتو دندنيا نوت تون تلتي إنغرتة جما سينكاماتو وهذا كنتو أوس جما هررجع أنا كم والله إنت لازم دبر ما رني فرت والله أبو يونا نمبر جارتي ساتا إني ميديا دبر ما رابطو دبسا ميديا رتي نفيرن توجي جنته والله جواري ربي نجري نقل جوكتن غايرون واي غير راسو ايسا خطم ها Malah dapat di انا بيغن قرشيتا كرانك بور غافا غرتنا بونيه ولفون سن راس الى اجمات نيلان ابنير وسن غافا تاني غاني بيتن غاني جولو ورر على هرجن اوبسا قمننتي كيساون من دين غبون اوبسا قمن والله بالله اوبسا قمننتي juga. هنتون انت كات هنتون اللي نتشدبه ها Rakol sama di Cibo. ها Rakol sama. أنا بيغن أنا مالك الرانك مالك يوم الرانك بوسي بان كابلا بدي وان كان أنا بيغن أما جارتي مقات تتيك أبد مالي فوتاجي Atini fute. مقاك يقبد روبي ديرو لا 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 Aha. مرد فينا زيرا بدي فيها زيرا سدير فيها شيء تجربة بدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا لا أما براسنا سدير فيها برشة تجربة بالغي والله أوان كان إذن نتي منا إذن بد سيدا خنا إن كانت أهرين تبعد يوم بدأ مكان ها ميانو بجارتي جاو تاني ما بورتان نون بافني يعني جو أنا ورّي أرجعتو نون إيزني إنترساني ميديا رتول باس نون إيز إنفايتو إشي ميديا ورتون دي بنني مال قد آخنا جان جارم بس جيبي Raga dia. ها Raga dia apa? والله هنغني دفيدي فمن ناقافتون إيز والله Endi sih. هنغني فيديو تي أدتي يا محمد بيان يا خا كون كنقب يا خان إجا خولا يا بريدة
يا بريدة هررجين قلت يا بوليس خو يا بو سلا حسين سبرا يراد إيه والله العظيم سلالال سيفن سلا أدلا فغاية سلا دو دلا فسي أفاميني لنر ديمتا ها يا بو الفيديو أكس جري هاد لغو دي بي اتس بيا مقار رجي جامتس يو خرجرتي وان غاريتين بدوتي ماليونن دمنا متقوتنو ولولله مقا إشين كاس جدي ردبتو لما فا فيديو لما فا هررجي جتشون دغا هررجي دا بتقبا جتش هررجي جاموتنا himu qabe eessaa tokkoffaa qabsoon islaamummaadhaa eessaan kaatii qabsoon oromootis eessaan kaatii qubeen inni afaan oromoo irraa haasawee kuu jedhu kun eessaa kaatee alaabaan oromootis eessaa dhufte maddii bakki ulamaa irraa burqutu eessaa haa dirgim godhee seenaaf haa ol kaa'u viidiyoo dalage tana ta'uu baannaan waan jabaatti sheetitti roobe tanaa eeggataa jira geessanii dhageessanii Share godha. akkas Isin argeen beeku long time keessa baddan. Jedha nagaa qabdanii. Abdallaa raasaa Abdallaa kami Nagaa alhamdulillah fayyaadha akkam maalaadha nan daganne mi gara waan dagattan si'a bar akkam. laa wallaahi akkamittan dagaddabba Nagaa qabdanii akkam jirtan. akami Fayyaa. jira Mana bade moo? Wallahi nagaa alhamdulillah fayyaadha akkam isin. Ritti gabbee ijaartuu ofii dubrummaa irraa fudhatu dadhabee miidiyaa uummataan koottaa itti ol dabraa jedhan kanarraa haasawaa jira. Isa nama himadha na waliin arrabsinaati isa yaaboo si lamaanuu sheeka. Mataallee ol deebi'aa. Atilleen miidiyaa qabdaa ni fayyadamaa jirti. Jechitti yeroo hedduu akkana tuttuqaa jiru argaa jirtan. Naa galaaban wallahi wannaa isaa inatti hin dhufu fooloon qabuun kijibu. Fooloo isaan ta'u. Dagaa ana isaan illee oolnaa kita wallahi akkuma tokko. Kanaafuyyuu ani hin beeku waan isin ni jedhee isin arrabsillee hin kijibu. Hin beekne jechuudha. Gaafa naaf gooniyyaa waa lafuun isaan akka inni na arrabsee na xiqqeessa hin nagarre ati amma dhugumaan karabbi kun sitti argu. Karabbi na beeku amma sana arge booniyee kamsaan booniyee maali? Ammaan kanaa kanan argine dhugaa sanitti ka booniyee sana arge fooloon deeba. Jamiseen laal. No ka ammaa kanan laalle beekta hin argine. Dhugaadhaan namni dhugumatti fedhu guddaa ta'e xiqqaa ta'e illee namni nama arrabsu ofii xiqqaate beektani namatu hin beekne malee. Ofiif diqqeessasi hin beeku waan isin irra walirra arrabsitan hin beeku wallahi. Mataallee ol deebisaatu maali? Mee nama qabanii nama himadda. Yoo ijoolleen xixiqqoo wal arrabsitan tolaa beektanii isin amma nama guddaadha hundinuyyuu. Nama qabanii nama himadda. Yoo namni sun isin irraa hin qabne taate akka feetanii gaggara galchaa arrabsa. Ammallee rabbiin obsa isin fitachiisan wallahi hedduu takka beektan miidiyaa kana nama loongi taa'ime wal beeku anaaf isin. Allah obsa namtittii saree tanaatu wallahi nobsa. Wallahi amma inni dhufee. Anaaf isin miidiyaa irratti yaagam wal beennaa hedduu takka loongi taa'ime wal beennaa miti. Lama fandis wallah. Mata dera, kanaafuu qaalii kiyya please anumaaf jedhaati mataallee ol deebisa waan ofeetan illee raasaa isin lamaan argitanii mataallee ol deebisa mee qaalii kiyya please rabbi jedhaati.
Mataa ol deebisaa. Yaa masjid. Mee mataa ol deebisaa dura. Ani hin beeku wallahi foloo isaanii hin beeku. Ani sin bira seena malee wallahi isaan bira illee seena. Daa footoo kunoo sheekha roobe jedhu itti barreessa. Hin dhufa. Foloo isaanii yonnaan godhuuti ol deemee ol deebisaa ayya. Ani sin bira seenee mi amma mataa ol Wallaahi garagalchaa biyya deebisa. ati finnaan hin kaasa diree diddeemi fiti gaafa ti biddel. Ani akkamitti fide duuba foloo qabu. Maaliif na arrabseen wallaahi an nama hin tuqan. Barboon namtittiin wallaahi laziim na tuffat. Ani bar zim obsi daangaratti obsi obsi laala loo sanii miti. An dhiyeenya kana akhbaashii wajjin hanga fedhe mormullee an takkaa ulamaan an bar gaafa na akhbaashii wajjin qabsoo godhu arraa miti eessa kuttee namni lafittiin tun dhiimoo tanarraa noo eessa kutte. Gaafa nuti qabsoo jaba akhbaashii wajjin goonu sana eessa kutte. Bokkuma ishiin kuttutti dhabne lammaffaa waa takka hin xune gaafa naaf oliyyaa wal fuune sanis xiqqeenya arraba inni na arrabse. Wallaahi summa wallaahi. Meedhii isaa mee beekumsa isaati jedhan kabaje. Dhaggeeffadhu. Kan lammaffaadhaati mas. Kan lammaffaadhaati eessatti mas. Dheengadda viidiyoon irratti dalaga. Muhammad Bayaanaa aqiidaan beeytu baaba aqiidaa keessa bar aqiidaa nama 3,600 bar nama baaba kitaaban aqiidaa gurguddaa barsiisuun irraa kan ta'e nama waraqaa shaadaa ishee musa irraa fudhadheeran. Wanni inni anatti afaan banuun maaliminni? Maaliif inni na arrabsa Abdalla? Maaliif na xiqqeessa? Wallahi hin beeku. Maali qaalii kiyya beektani wallahi namni nama xiqqeessati hin jedhu. Abdalla wallaahi nama sirranatti keessaa akkaan nama gama ilmiiti wallaahi laziim kasirratti illee natti jabaatin wallaahi gama ilmiitiin ilmi isaa sanillee kabajuu didee ofirraa wallaahi giduus. Maaliif jennaan eessa kutteen jeenan gaan namticha kun arrabsa. Na xiqqeessa. Sabboonee kan arge malee wallahi waan isin hin jedhan malee kan hin argine beektani dhuguma isaa yoo dubbadde jedheetiin jedhe dhuguma sanitti. Kanaafuu yoo wallahi maaliif namni nama xiqqeessa. Ani san xu'u. Barnoota isaa isan barsi. Wannummaan inni anarra wallaahi hanga dhufaman na gaafa sitti hin Sirriidha. Maaliif dhiifama siin gaafachuu qaba seeraan dhugumaan siin gaafachuu qaba. Hayyemeeshi anaa biyya namaa tokko agartee viidiyoo ta'e keessa taasisaa koye tollaayi takka biyya namaa ta'e. Amma inni amma ana tuquu keessatti yeroo lama harargellee tuquu wajji yeroo lama No, namni biyya ofii gabaji beektaa biyya namaan tokko dhugaa isa yoo taate an takka illee nama isinii biyya namaa illee arrabsillee wallahi yoo maasiyaan isin irra kaa'e malee mana keessa inni seenaa inni dhufalleedha. Kaan arrabsitan argee hin beeku. Mee qaalii kiyya piliis mataa ol deebisiitii waan fedhe irraa haasa'ii garuu nama qabanii nama himadhu narraa qabaa jira. Obsaa daangaan narra Rabbiin ammallee obsa san isin haa kennu wallahi nama jalaa caddisan beektanii wallahi rabbiin ammallee obsa isin haa kennu hedduu takka isin kabajaa wallahi isin jaaladhalleedha. Nama haddaaf kaleessa wal baratee miti illee nu mata lama meeqaa wal baratee jechaadha. Kanaafuyyuu matamaayyuu wal deebisaa. Osoo sila ummaan dhiiftee ol deebisu naan jette yaa Abdalla wallaahi ol hin deebisu. Wallaahi garaan na gubate yaa rabbi sodaadha wallaahi garaan na gubate bu'aan ilma nama maali yeroo inni isaan arrabsan maallaqa isaan fuunen birri isaa irra hin nyaanne. Dhiifama wallahi akkuma Oromoo illee dhiifamu maaliif dhugaadha garaa nama gubaa namni waan si arrabsu I don't know waan isa walirraa qabdan hin beeku wallahi waan isin irraa qabu waan isin walirraa qabdan hin beeku. Kanaafuu namni I don't know waan isin hin jedhu hin beeku wallahi qaalii kiyya please ol gara mee mataa ol deebisiitii irraa haasa'e matamaa yoo ol deebisayye. Wallahi Abdalla nan ka والله إنك مالك جيناني والله أمتي يا خاتم من جيت تنكس والله أيه ماتي سنة ماني كاستة إن شاء الله ركون نجرو قارو نمتي مدة بليز قالك يا نمتي مدة يا مالك إسمه يا نمتي نمان كبر This is mine. والله بالله إني مدة أيه Ice cream. And then this one, I call من it. نار ربك أوبر رادور كمان And then I no get no I don't know كم سنة نجرو دندا دو وان سنة نجرو دندا كم إن شاء الله قبل شيء أجابي تو يا جا هذا وان ده سو دندا وتر He doesn't have a hole in it. أكل شريعة التين
Jaartiin ofiituun kafana moo kafanaa miti. Kafan. Any fries? Okay. Feetee dibrummaa qabaatu baatte. Feete dibrummaa irraa fudhatu yoo fudhatu dadhaban. Gabbaanii xiqqeessuun ni jira. Hin jiru. Sun hin jiru sana maal isa Nadaaman. La. Nadaaman sheenan amma intala dubartii san salphise akkam goota reeshii yaame akkam goota. san isaan itti gaafatamu. Garuu immoo intalallee ammoo intalallee hin salphifne la. Intalallee hin salphifne intalti guutuu qabdi wallahi intalti hin qabdi intala afaan kiyyaan itti haasee gaafadde. Wallahi intalti hin qabdi intalti micaa ni dadhabe hin feetu walala ni tuffatu waan ta'eef. Miyyoo maashaallah. Isma garuu kan maqaa ofiillee balleessee maqaa gartee biyyallee balleesse isa jechuudha. Maqaa nama diinillee kan balleesse isa jechuudha. Wallahi waan isin wajjin haasoftan isinitti beekaa waan inni jedheef illee isatu beekaa wallahi keessa seenuu hin danda'u miidiyaa kanarratti naan sun Maa waan inni jedheef koy baado ati bar micaan bar achi as bee ati osoo hin dubbatin bar bifa istaayila biraatiin bar fayyadamee bar ummanni ergasii hubate malee deebi'ee kalamaffaadhaa tarraa waa argate kiu jechuun ammagaa roobee adaamana fakkaachuun ammagaa jechuudha ergaa akkuma geessanii sheechicha wal'aananii bakka san durummaa irraa fudhatee roobeen itti fakkaachuun ammagaa jeebar talamaffaa irratti eega fayyee dawaa kennaniif booda ta'achi duraa san koontan faantan hin hafne isbiraat hin hafne qaruuraan hin hafne achi garagala achi siqa homatak boodan hoggan ollaalu baadu zeeroon zeero duwwaan duwwa akkanatti siistamaan ummataaf ibsee barin hin beektanis bakka tana loy. Ani hin beeku akkasinitti ilaaltanitti garuu iyyuu ani wallahi waan ofii balleessaa isaa irratti dhiisa waan waan Abdallah wallahi haddiida jirta wallahi la ummanni nuuf wallahi hin beeku maaliif ani maasiyaatti galuu hin danda'u maaliif hin beeku waan isaan jedhaniif isaanitti beeka garuu waan isaaniitti firra dhiisaatii waan inni isiniif jedhee waan isin walloftaniif hin beeku garuu piliis gara mataa kan ol garagalchaame piliis. Wallahi nama qabulle nama quraana nama barsuusis nama gorsuus isin beeka malee akkanatti isin hin beeku maaliif namni tokko nama diqqeessee nama diqqaata deebisee jechuun jaayila nama gorsu an balla alilaal an ofitti nama barataan irraa baratus ilaa obsi galalala silaa akka miidiyaa kanaatiin namni Muhammad Bayaan ture kana namni baromsaan qaraatiidhaan irraa dheessirraa baratu. Ani ummanni barataan irraa baratu haala kiyya dantaa hajaa irraan qabu. Wanni inni irraa qabu baromsa qulqulluu qabu. Aqiidaa qulqulluu qabu. Barsiisa kennaafan. Bas baromsa gaa kennuu kennee ofitti amantummaan qaraa isa ammas. Sossobas hin beeku kijibas hin beeku waan ta'eef. Waan hin barsiisu ofitti amantummaadhaan barsiisa waan ta'eef. Namni isinirraa maaliin akka kiyyatti akka nama gorsitanii fi akka quraanatti nama barsiistanii fi gaafiif deebii deebistanii isin beeka malee. Akka ammaa kanaan beeku. Nama deebisuunuyyuu isaaniifis illee wal qixa wallahi ani akka kiyyatti nama arrabsee dubbii deebisuu jechuun isaaniimaa wal qixa jechuudha mataa keessanuyyuu. Kanaafuyyuu ofirraa dhiisa mabliin sanatu isin hin jedhe wallahi. Haa keessan sani ma gorsa quraanaa. Korsa barsiisan malee ofirratti dhiisame please. Yoo dadhaban ofii isaan ofirra dhiisan. Okay. Ani dhiisuu irratti viidiyoo dalagii Muhammad Bayaan dhiifama gaafadhu inni jettaan. Ani yoo isin kijee malee hin argu bara akkamitti argame foloo isaanii qabu wallahi. Bakka agaati bakka tanaaf foloo maa itti barreessee foloo gaafadhu gaa yookaan bilbila isaatiin siif kennaa ni dubbifta. Nin dubbisa yaa keessa naa barreessa. Yaa asirratti siifama. Ayyee gaama meeqa lama fudhadha. Ni deebistanii ol waan bilbilee fi ol deebisa please.
Mataa wal garagalchaa. لا 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 لا. دورة دولي. تبغى